Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ijoo guyyaa kanaaf qindeeffame isinitti maanus maambaayuuti. Sababa shanii wajjii hidhata qabdan jedhuun godina Arsii Aanaa Uumnisaa ganda Heeballaqichaa jedhamutti jiraattonni dararamaa jira jedhan torbaan induras ganduma kanatti manneen jiraattotaa kanneen 30 ol ta'an humnoota mootummaatiin gubamanii turan. Akka namni jiraataa ganda kanaa ta'e tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti guyyoota 3 darban kanatti hidhaan jumlaa fi reebichi uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuu himuun manguddoota dabalatee namoonni baay'een sababa kanaatiin ilkaan irraa harca'uu miidhaan qaama jabaan irra ga'ee jiraachuus maddi keenya kun himeetiin jira. Itoophiyaan ukkaamsaa fi dhiibbaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee irratti gootu jabeessitee itti fuftee jirti. Waggoota 3 keessatti gaazexeessitoota 50tti dhiyaatan hidhuun 2 ajjeefamanii hedduun isaanii biyyaa bahuun kan himame yoo ta'u, Itoophiyaan gaazexeessaa New York Times erga biyya ariitee torbaan tokkoon booda miidiyaa Ameerikaa kan biroo Associated Press akeekkachiisuu isiituu dubbatamaa jira. Itoophiyaatti unkuramuu nageenyaa hordofee gaazexeessitoonni haala duraanii caalaa rakkoo hamtuu saaxilamaa jiru kan jedhu jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists yookiin CPJ Itoophiyaan mirga pireesii ukkaamsuuf gochii godhaa jirtu biyyattii akka miidhu akeekkachiiseetiin jira. Gabaa Itoophiyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun diinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jedhame. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 15 darban fooyya'aa agarsiisee ture. Baroota 8 darban kana dadhabaa dhufuun jireenya lammiilee biyyattii qoraatiin jira. Dhaabbanni IMF gabaasa jalqaba bara 2021 baaseen guddinni diinagdee Itoophiyaa bara darbee dhibbeentaa 1.9 ta'uu ibsee bara 2021 kanatti garuu guddinni diinagdee homtuu hin jiru dhibbeentaa 0dha jechuun raagee ture. Dhaabbanni idil addunyaa shallaggii sadarkaa diinagdee biyyoota irratti hojjetu tibba kana gabaasa baaseen gabaa addunyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun diinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jechuun isaa Reuters gabaasee jira. Oduu keenya xumuraatiin Faransaay liqaa Suudaan irraa qabaachaa turte kan doolaara biliyoona 5 ta'u haquusii beeksiftee jirti. Jarmanis Suudaaniif gargaarsa kan kennitu ta'uu walgahii Paaris keessatti gaggeeffame irratti ibsamee jira. Walgahii Faransaay Paaris keessatti waa'ee maallaqaa dubbatame irratti Suudaan gara dimokiraasiitti ce'umsa gootu deeggaruu fi weerara vaayirasii koronaa sana booda diinagdee Afrikaatti lubbuu horuu irratti walgahiin kun kan mari'atee ture. Tolkaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kana qopheeffanne kan isinitti himne kana oduu kanaa fi oduulee biroo oduu keenya dilee galgalaatiin kan walitti dachaanu ta'a. Isin wajjin kan turan Usmaan Baay'eetu ogeessi kaameraaf qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamallee na wajjin ture. Qophiileen OMN afaan itti fufuu turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ijoo guyyaa kanaaf qindeeffame isinitti maan Usmaan Baay'eeti. Sababa shanii wajjii hidhata qabdan jedhuun godina Arsii Aanaa Uumnisaa ganda Heeballaqichaa jedhamutti jiraattonni dararamaa jira jedhan torbaan induras ganduma kanatti manneen jiraattotaa kanneen 30 ol ta'an humnoota mootummaatiin gubamanii turan. Akka namni jiraataa ganda kanaa ta'e tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti guyyoota 3 darban kanatti hidhaan jumlaa fi reebichi uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuu himuun manguddoota dabalatee namoonni baay'een sababa kanaatiin ilkaan irraa harca'uu miidhaan qaama jabaan irra ga'ee jiraachuus maddi keenya kun himeetiin jira. Itoophiyaan ukkaamsaa fi dhiibbaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee irratti gootu jabeessitee itti fuftee jirti. Waggoota 3 keessatti gaazexeessitoota 50tti dhiyaatan hidhuun 2 ajjeefamanii hedduun isaanii biyyaa bahuun kan himame yoo ta'u, Itoophiyaan gaazexeessaa New York Times erga biyya ariitee torbaan tokkoon booda miidiyaa Ameerikaa kan biroo Associated Press akeekkachiisuu isiituu dubbatamaa jira. Itoophiyaatti unkuramuu nageenyaa hordofee gaazexeessitoonni haala duraanii caalaa rakkoo hamtuu saaxilamaa jiru kan jedhu jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists yookiin CPJ Itoophiyaan mirga pireesii ukkaamsuuf gochii godhaa jirtu biyyattii akka miidhu akeekkachiiseetiin jira. Gabaa Itoophiyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun diinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jedhame. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 15 darban fooyya'aa agarsiisee ture. Baroota 8 darban kana dadhabaa dhufuun jireenya lammiilee biyyattii qoraatiin jira. Dhaabbanni IMF gabaasa jalqaba bara 2021 baaseen guddinni diinagdee Itoophiyaa bara darbee dhibbeentaa 1.9 ta'uu ibsee bara 2021 kanatti garuu guddinni diinagdee homtuu hin jiru dhibbeentaa 0dha jechuun raagee ture. Dhaabbanni idil addunyaa shallaggii sadarkaa diinagdee biyyoota irratti hojjetu tibba kana gabaasa baaseen gabaa addunyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun diinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jechuun isaa Reuters gabaasee jira.
Oduu kenna xumuraatiin Faransaay liqaa Suudaan irraa qabaachaa turte kan doolaara biliyoona 5 ta'u haquusii beeksiftee jirti. Jarmanis Suudaaniif gargaarsa kan kennitu ta'uu walgahii Paaris keessatti gaggeeffame irratti ibsamee jira. Walgahii Faransaay Paaris keessatti waa'ee maallaqaa dubbatame irratti Suudaan gara dimokiraasiitti ce'umsa gootu deeggaruu fi weerara vaayirasii koronaa sana booda dinagdee Afrikaatti lubbuu horuu irratti walgahiin kun kan mari'atee ture. Tolaka kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kana qopheeffanne kan isinitti himne kana oduu kanaa fi oduulee biroo oduu keenya dilee galgalaatiin kan walitti dachaanu ta'a. Isin wajjin kan turan Usmaan Baay'eetu ogeessi kaameraaf qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamallee na wajjin ture qophiileen OMN afaanitti fufuu turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ijoo guyyaa kanaaf qindeeffanne isinitti himaan Usmaan Baay'eeti. Sababa shanii wajji hidhata qabdan jedhuun godina Arsii Aanaa Muunisaa ganda Heeballaqichaa jedhamutti jiraattonni dararamaa jira jedhan torbaan duras ganduma kanatti manneen jiraattotaa kanneen 30 ol ta'an humnoota mootummaatiin gubamanii turan. Akka namni jiraataa ganda kanaa ta'e tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti guyyoota 3 darban kanatti hidhaan jumlaa fi reebichi uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuu himuun manguddoota dabalatee namoonni baay'een sababa tumaa kanaatiin ilkaan irraa harca'uun miidhaan qaama jabaan irra ga'ee jiraachuus maddi keenya kun himeetiin jira. Itoophiyaan ukkaamsaa fi dhiibbaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee irratti gootu jabeessitee itti fuftee jirti. Waggoota 3 keessatti gaazexeessitoota 50tti dhiyaatan hidhuun 2 ajjeefamanii hedduun isaanii biyyaa bahuun kan himame yoo ta'u, Itoophiyaan gaazexeessaa New York Times erga biyya ariitee torbaan tokkoon booda miidiyaa Ameerikaa kan biroo Associated Press akeekkachiisuu isiitu dubbatamaa jira. Itoophiyaatti unkuramuu nageenyaa hordofee gaazexeessitoonni haala duraanii caalaa rakkoo hamtuu saaxilamaa jiru kan jedhu jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists yookiin CPJ Itoophiyaan mirga pireesii ukkaamsuuf gochi godhaa jirtu biyyattii akka miidhu akeekkachiiseetiin jira. Gabaa Itoophiyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun dinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jedhame. Dinagdeen Itoophiyaa waggoota 15 darban fooyya'aa agarsiisee ture. Baroota 8 darban kana dadhabaa dhufuun jireenya lammiilee biyyattii qoraatiin jira. Dhaabbanni IMF gabaasa jalqaba bara 2021 baaseen guddinni dinagdee Itoophiyaa bara darbee 1.9 ta'uu ibsee bara 2021 kanatti garuu guddinni dinagdee homtuu hin jiru 0.0 jechuun raagee ture. Dhaabbanni idil addunyaa shallaggii sadarkaa dinagdee biyyoota irratti hojjetu tibba kana gabaasa baaseen gabaa addunyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun dinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jechuun isaa Reuters gabaasee jira. Oduu kenna xumuraatiin Faransaay liqaa Suudaan irraa qabaachaa turte kan doolaara biliyoona 5 ta'u haquusii beeksiftee jirti. Jarmanis Suudaaniif kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ijoo guyyaa kanaaf qindeeffanne isinitti himaan Usmaan Baay'eeti. Sababa shanii wajji hidhata qabdan jedhuun godina Arsii Aanaa Muunisaa ganda Heeballaqichaa jedhamutti jiraattonni dararamaa jira jedhan torbaan duras ganduma kanatti manneen jiraattotaa kanneen 30 ol ta'an humnoota mootummaatiin gubamanii turan. Akka namni jiraataa ganda kanaa ta'e tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti guyyoota 3 darban kanatti hidhaan jumlaa fi reebichi uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuu himuun manguddoota dabalatee namoonni baay'een sababa tumaa kanaatiin ilkaan irraa harca'uun miidhaan qaama jabaan irra ga'ee jiraachuus maddi keenya kun himeetiin jira. Itoophiyaan ukkaamsaa fi dhiibbaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee irratti gootu jabeessitee itti fuftee jirti. Waggoota 3 keessatti gaazexeessitoota 50tti dhiyaatan hidhuun 2 ajjeefamanii hedduun isaanii biyyaa bahuun kan himame yoo ta'u, Itoophiyaan gaazexeessaa New York Times erga biyya ariitee torbaan tokkoon booda miidiyaa Ameerikaa kan biroo Associated Press akeekkachiisuu isiitu dubbatamaa jira. Itoophiyaatti unkuramuu nageenyaa hordofee gaazexeessitoonni haala duraanii caalaa rakkoo hamtuu saaxilamaa jiru kan jedhu jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists yookiin CPJ Itoophiyaan mirga pireesii ukkaamsuuf gochi godhaa jirtu biyyattii akka miidhu akeekkachiiseetiin jira. Gabaa Itoophiyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun dinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jedhame. Dinagdeen Itoophiyaa waggoota 15 darban fooyya'aa agarsiisee ture. Baroota 8 darban kana dadhabaa dhufuun jireenya lammiilee biyyattii qoraatiin jira.
dhaabbanni IMF gabaasa jalqaba bara 2021 baaseen guddinni dinagdee Itoophiyaa bara darbee dhibbeenta 1.9 ta'uu ibsee bara 2021 kanatti garuu guddinni dinagdee homtuu hin jiru dhibbeenta 0dha jechuun raagee ture. Dhaabbanni idil addunyaa shallaggii sadarkaa dinagdee biyyoota irratti hojjetu tibba kana gabaasa baaseen gabaa addunyaa irratti gatiin boondii Itoophiyaa kufuun dinagdee biyyattiitiin kufaatii dabalataa qabatee dhufaa jira jechuun isaa Reuters gabaasee jira. Oduu kenna xumuraatiin Faransaay liqaa Suudaan irraa qabaachaa turte kan doolaara biliyoona 5 ta'u haquusii beeksiftee jirti. Jarmanis Suudaaniif gargaarsa kan kennitu ta'uu walgahii Paaris keessatti gaggeeffame irratti ibsamee jira. Walgahii Faransaay Paaris keessatti waa'ee maallaqaa dubbatame irratti Suudaan gara dimokiraasiitti ce'umsa gootu deeggaruu fi weerara vaayirasii koronaa sana booda dinagdee Afrikaatti lubbuu horuu irratti walgahiin kun kan mari'atee ture. Tolkaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kana qopheeffanne kan isinitti himne kana oduu kanaa fi oduulee biroo oduu keenya idilee galgalaatiin kan walitti dachaanu ta'a. Isin wajjin kan turan Usmaan Baay'eetu ogeessi kaameraaf qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin ture qophiileen OMN afanitti fufuu turtii gaarii.